Akkam nagaa jirtu qaqqaaliin uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qabu jechaa Hayilat Halataatii yuutuubii editee jira. Egaan guyyaa irraa kanas odeessitee keenyaan walitti deebi'ee jirra. Guyyaa irraa kanas keessummaa qabadheen dhufeera. Kutaa kana keessattis gaa wantoota baay'ee isaa wajjin haasofna. Amma dhumaatti hordoftan akka yeroo keessan isin jalaa hin gubne nan beekaa. Kanaaf amma dhumaatti hordofuun dagatiin isin jedha. Warri yoo jalqabaatiif immoo gara chaanaalii kana dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan kutaa isa dhufurratti wal agarra. Tolee, akkam nagaadhaa Fuad? Nagaa galata Waaqa. Yaa egaa Fuad eenyu? Tolee, Fuad maqaa koo raasiif ka'a. Maqaan koo Fuad Muhammad naan jedhanii dhalataa godina Baaleeti. As Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti immoo Computer Science and Engineering waggaa afuraffaan barachaa jira jechuudha. Hayyee wanta tokko dhageen ture itti fayyadamaa san jira. Wanti suni aappii yookaan immoo musajjii wayitii. Isas kanas gaafa hin dhaga'u mucaama barataa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti hojjetee jedhanii. Aappii akkamii hojjettee fi maalidha aappiin kun? Tolee, aappiin mosaajjiin kun seera lugaa jedhama. Seera lugaan mosaajjii seera lugaa afaan Oromoo barsiisuudha. Namoonni osoo kitaabota garaagaraa eksplooring godhin salphumatti harkuma isaanii irra bilbila jiruun seera lugaa afaan Oromoo dubbisaniif barsiisuu danda'u jechuudha. Appilikeeshinichi of keessaa mata dureewwan garaagaraa qaba. Mata dureewwan hedduu waan qabuuf dabalataan immoo gaafiiwwan garaagaraa qaba jechuudha. Mata duree tokko dubbistee yeroo fixxu gaafiiwwan of madaaluu dandeessaa hagam akka dubbifte gaafiiwwan akkasii waan qabuuf namoonni keessattuu barattoota appilikeeshiniin kun barattoota fayyada. Barattoonni haaluma salphaadhaan appilikeeshinicharraa seera lugaa afaan Oromoo sirriitti of barsiisuu danda'u jechuudha. Namatti tola. Egaa kana hojjechuuf maal kan si kakaase? Yookiin immoo aappii kana akka hojjettuu fi kan si kakaase maal? Tole, appilikeeshinicha akkan hojjedhuuf kan na kakaase ani yeroo baay'ee yeroo koo kan dabarsu koodiidhaani, koodii barreessuudhaani. Koodii barreessuun baay'een jaaladha. Koodii yeroo barreessu kana immoo wanta saba kana fayyadu maaf hin hojjenne jedhee na dhaga'ama ture. Keessattuu afaan Oromoo irratti appilikeeshiniiwwan muraasadha kan hojjetaman. Baay'ee isaanii jiru. Appilikeeshinii qubaan lakkoofnudha kan hojjetame hanga silaa. Baay'ina isaa yoo ilaalu wantoota hojjetames yoo ilaalu maaf wantoota kanneen walitti bakka tokkotti sassaabee gara appilikeeshiniitti hin jijjiiru kan jedhu natti dhufe. Sana booda barsiisota garaagaraa namoota garaagaraa mariisisee kallattiimaan gara appilikeeshiniitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kuni fakkeenyaaf seera lugaa yookiin immoo giraamariin afaan Oromoo kuni kitaaba gurguddaadha yeroo kitaabatti deebi'u. Egaa kitaaba yookiin immoo kitaabota gurguddoo kana fiddee gara aappiitti yeroo jijjiirtutti yeroo dheeraa sitti hin fudhanne aappii kana yeroo hojjettu kana keessatti jechuudha. Eeyyan gara appilikeeshiniitti jijjiiruu caala kan yeroo nutti fudhate daataawwan sassaabuudha. Daataa kana sassaabuun baay'ee yeroo fudhata. Daataa erga sassaabnee booda immoo foormaat gochuutu jira. Akkuma barreeffameen jechuudha. Kan barreeffameen ganaa foormaat godhamee sana booda gara faayilota garaagaraatti jijjiiramee booda walitti dhufee appilikeeshinii ta'a waan ta'eef daataa sassaabuudha kan yeroo nutti fudhate. Isa daataa sassaabuudhaaf immoo namoota na gargaarantu jira. Namoota appilikeeshinicha daataawwan kanneenis namoota madaalantu jira jechuudha. Barsiisota garaagaraa daataawwan kunniin sirrii ta'uu fi yaada isaa kan fidee si ture. Ijoollee wajjin taataniiti. No, appilikeeshinicha jalqaba yaada isaa anumatu fidee sana booda barsiisota garaagaraa namoota garaagaraatiin jechuudha appilikeeshinichi barsiisotas daddabalateera barsiisota afaan Oromoo irratti dandeettii jechuudha. Kanaaf weel biildiidha jechuudha wantichi aappiin sun. Maaliif jechuun yoo kophaa kee duwwaa hojjettee hanqina qabaachaa waan adeemuuf barsiisoti daddabalatee kan si wal jiranii dhimma afaanichaa irrattis namoota dandeettii qaban yoo ta'an sirriidha. Piroograamingii irratti wantoota akkas akkasii irratti ofii makee hojjettee jechuudha malee.
Egaa faayidaan aappiin kun guddina afaan Oromoo keessatti qabu maal jettee yaadda? Afaan Oromoon akka teekinooloojiidhaan guddatuudhaaf appilikeeshiniin kun bu'aa akkamii qaba jettee yaadda? Appilikeeshinichi bu'aa hedduu qaba jedheen yaada. Akka fakkeenyaatti afaanota biroo yoo ilaalle seerri lugni isaanii haaluma salphaan namni tokko afaan osoo baay'ee exploring godhin mobile applicationii waan irraa moosaajiiwwan garaagaraa irraa afaan barachuu danda'a jechuudha afaan iyyuu. Appilikeeshiniitti jijjiiruun immoo kana baay'ee salphisa afaan barachuudhaaf keessattuu namoonni gara afaan dhufanii afaan gara haaraa itti dhufan appilikeeshinicha irraa waan baay'ee barachuu danda'u. Seerota afaan Oromoo seera lugaa jechuudha. Seerota afaan Oromoo salphumatti moosaajicha irraa dubbisanii of barsiisuu danda'u jechuudha. Kana malee daataawwan mobile appilikeeshinicha sanarra jiran wantoota gara fuulduraatti hojjetamaniif akka bu'uuraatti tajaajiluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf moosaajichi jechoota hedduu yoo of keessaa qabaate jechoota saniin gara fakkeenyaaf afaanota biroo yoo fudhanne Google Translate wantoota akkasii sanaaf natural language processingidhaaf baay'ee fayyada jechuudha. Jechoota sassaabuun kun daataan kun baay'ee fayyada. Gaariidha. Egaa namoonni aappii kana akka fayyadamaniifidha kaayyoomti waan kana. Anis kana dura fayyadamaa turee fi keessumaa ijoolleen kutaa gadiirra jiran kutaa 7-12 keessa warra jiran kana malee immoo namoonni isaa wal jiraatan iyyuu baay'ee isaan gargaara appilikeeshiniin kun jechuudha. Appilikeeshiniin kun yeroo ammaa kana eessatti argachuu danda'u? Firiidha aappiin kun argachuudhaaf. Appilikeeshinicha buufachuudhaaf karaa salphaan buufachuudhaaf Play Store irraa buufachuu danda'u. Firiidha 100% wanti appilikeeshinichi 100% firiidha. Kallattiimaan Play Store irra dhaqanii seera lugaa afaan Oromoo jedhanii yoo search godhan jalqaba irratti kan argatan isadha. Achumarraa buufachuu danda'u. Dabalataan immoo chaanaalii Telegram chaanal fi bakka guruupiiwwan garaagaraa irratti appilikeeshinichi gadhiifamee jira. Achirraa .apk appilikeeshiniiwwan bifuma salphaan achirraa buufachuu danda'u jechuudha. Tole amma akka kanatti erga Play Store irraa argachuu danda'u ta'e dabalataan immoo wanta jechuu barbaadu hojii moosajii yookiin immoo appilikeeshinii hojjechuu kana cinaatti immoo dorgommii piroograamingii irrattis akka hirmaattu odeeffannoo qaba. Egaa akka carraa ta'e iyyuu kaleessa itti fakkaata dorgommii miti. Kaleessa ture. Dorgommii sanattis akka Itoophiyaatti kaampaasonni garaagaraa irratti dhufanii dorgommii guddaatti gaggeeffamee ture. Isarratti lammaffaa baataniitu. Mee dorgommii kana wanta gabaabaa. Dorgommichi International Collegiate Programming Contest jedhama. Akka addunyaatti barattoonni yuunivarsiitii irraa jiran probleemiiwwan garaagaraa kompiitaraan solve gochuudhaan kan ittiin wal dorgomanidha. Akkaataa sadiin jira. Akka addunyaatti jira. Akka riijinaaliitti jira. Akkaataa ardiitiin jechuudha fi akkaataa biyyaattis ni jira jechuudha. So akka kan guyyaa kaleessaa adeemsifame akka biyyaatti yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa gara 13tu akkasirra hirmaate. Waliigala gareen tokko nama sadiin garee 75 akka 80 hirmaataniiru jechuudha. Dorgommichi kaleessaa xiqqoo chaalenjii qaba ture. Hundaafuu gara dhumaarratti sadarkaa lammaffaadhaan xumurree jechuudha. Yeroo dhiyootti immoo gara Afrikaatti deemtanii Isteeppiin itti aanu gareewwan sadarkaa tokko hanga 3 ba'an akka riijinaalitti dorgomuudhaaf carraa argatu jechuudha. Kanaafuu riijinaaliin immoo kan dorgomnu biyya Ijipt irratti. Biyya Ijipt magaalaa tokko keessatti kan dorgomu jechuudha. So isaaf amma qophii isaa eegalleerra. Akkas gara ji'a tokkoof amma booda kan deebi'amu ta'a jechuudha. Ammati aappii appilikeeshinii kana hojjettetta. Gara fuulduraatti appilikeeshinii kana irratti maal fooyyessuu barbaadda? Dabalataan immoo appilikeeshinii biraa kan hojjette qabdaa immoo gara fuulduraattis kan hojjechuuf yaadde? Appilikeeshiniiwwan hedduu hojjedheera. Hanga ammaa kana uummata biraan gahin appilikeeshinii muraasni jiru. Isaan ammoo yeroo dhiyoo keessatti xumureen uummata biraan akka gahu
hin shakku. Kanaan dura immoo appilikeeshinii seera lugaa dur appilikeeshinii tokko hojjedheen gadhiisee jira. Appilikeeshinii maqaa Oromoo jedhamu hojjedhee gadhiiseera. Waggoota 2 dura akkas waggoota 3 dura gadhiifame appilikeeshinichi. Amma namoota 10,000 oltu fayyadamaa jira jechuudha appilikeeshinicha. Appilikeeshinicha maqaawwan babbareedaa ijoollee dhalattuuf maqaawwan babbareedaa appilikeeshinichi randomly maqaa babbareedaa generate godha. Appilikeeshinii san hojjedhee erga deploy godhee booda kallattii mana appilikeeshinii seera lugaa kan jalqabe jechuudha. Seera lugaa erga xumuree booda immoo ammas seera lugaan hin dhaabanne fooyyee tokkoffaadha kan nama gadhiifame fooyyee jalqabaati. Kana booda wantoota garaagaraatu itti dabalama. Baay'ee waan dhiifamu miti. Appilikeeshinichi update godhaa deemna jechuudha. Wantoota garaagaraa itti dabalaa deemna. So namoonni yeroo appilikeeshinicha update gochuudhaan fooyyee haaraa fayyadamuu danda'u jechuudha. Ergaa dabarsitu qabdaa wayii appilikeeshinii kanarrattis ta'e wanta garaagaraa irratti. Seera lugaa yeroo amma turtii ji'a tokko keessatti nama 1,000 akkasitu download godhee appilikeeshinicha kan fayyadamu gara nama 1,000ti. Appilikeeshinii kana hojjechuudhaaf yeroo dheeraa nutti fudhate keessattuu daataa sassaabuudhaaf akkuma dura siin jedhe daataa sassaabuudhaaf yeroo dheeraa nutti fudhate namoonni immoo appilikeeshinicha arganii dhiisuu qofa osoo hin taane hiriyoota isaaniitiif namoota garaagaraa beekan garaagaraatiif liinkii isaa sheer gochuudhaan akka namoonni buufatan waliif sheer godhan kun dhaamsa kooti. Itti aansuudhaan immoo akkuma waliigalaatti jechuudha seera lugaa qofa osoo hin ta'in akkuma waliigalaatti moosaajiiwwan sooftiweeriiwwan afaan Oromoo hojjetan garaagaraa baay'atu qabu. Namoonnis keessattuu namoonni ijoolleen computer science baratan appilikeeshiniiwwan garaagaraa hojjechuu irratti xiyyeeffachuu qabu jedheen yaada. Namoonni immoo appilikeeshiniiwwan namoonni hojjetan kana sheer gochuu qabu. Waliif sheer godhamuu qaba. Kuni dhaamsa kooti. Gara xumuraarratti immoo namoota moosaajicha akkan hojjedhuuf na gargaaraa turan guddaan galateeffachuu barbaada. Dhumarratti wanta gabaabduutti dabaltu qabda wanta hafe jettee yaaddu. Iyyeen akka dhaamsaatti wanni kaasuu barbaadu appilikeeshiniiwwan akkana appilikeeshiniiwwan keessattuu afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjechuudhaaf riisoorsii wantoota hedduu barbaachisa. Wantoota kanneen salphumatti akka hojjetamuuf appilikeeshiniiwwan amma yeroo baay'ee appilikeeshinii kan bilbilaa qofaadha sooftiweer deeskitoop sooftiweer hin jiru kan iOS sooftiweer hin jiranii. Yeroo baay'ee Android appilikeeshiniin hojjetamu jechuudha. Innis muraasadha. Wantoota akkana akka irratti hojjetamuuf fakkeenyaaf afaan Oromoo weebsaayitii irratti weebsaayitii hin jiru jechuun danda'ama kan afaan Oromoo irratti qofa irratti xiyyeeffatee hojjetu jechuudha. So wantoota akkana kana osoo qaamni dhimmi ilaallatu akkaadaamii fakkeenyaaf akkaadaamii afaan Oromoo wantoota akkasiisan banamii bal'inaan irratti hojjetamee kun dhaamsa kooti bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Afaan Oromoo irratti keessattuu afaan Oromoo ammayyeessuu irratti hojii baay'eetu hafa. Hojiiwwan akkana kan qaamni dhimmi ilaalu osoo irratti hojjetee kan jedhu yaadaan qaba. Tolee Fuad yeroo keerraati isaa Python program godhu Java Android Studio irraa kuttee yaamtee dhuftee waan akkansi wajjin haasa'uuf canaatteef baay'ee si galateeffadha. Daawwattoonni kunillee baay'ee si galateeffatu. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo Fuad wajjin turtii nuti taasisne kana fakkaata ture. Kutaa itti aanus yoo subscribe gootan gola garraa baay'ee si galateeffadha nagaan tura.